Kanurma fayyadu lammii isaa baqate gaaf tokko deebi'aa abjuu isaa fixate hundeen abbaan dhalchee yoo abbaatti bahe yookaan gatiin qabu qalbaa qecha ta'e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuftatko bakkaaliif gaggaarii naga jirtanii fayyaa keessanii waliin jiraatanii nageenyi koo qilleensa irra balali'ee laggeen eeggaleen qaxxaamuree iddoo isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Walalkoo Kanurma fayyadu lammii isaa baqate gaaf tokko deebi'aa abjuu isaa fixate hundeen abbaan dhalchee yoo abbaatti bahe yookaan gatiin qabu qalbaa qecha ta'e.